Pilaaneetii miidhagduu magarroo iluu haadha balbala sagalii warra saglii caaltuu biyyaa bareedduu bifa shimbiraa iluu abbaa booraa magaalaa mattuu jirra. Faaya isii irraan faaya eda'attee ilmaan isii barnoota akhlaaqaa fi hubannoowwan diiniitiin sooramaa beekumsaan ga'ooman eebbisiisaa jirti. Iluu abbaa booraa baga gammaddan. Eebbifamtoonni Islaamik Kolleej waggaa lamaaf barataa turtan eebba milkii kan gammachuu isiniif haa ta'u. Eebba kallattii keessan gara iddoo olaanaatti geessu isiniif haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kan argamnu godina Iluu magaalaa Mattuu keessatti sirna jala bultii eebba barattoota kolleejjii Islaamaa Imaan guyyaa borii galma Iluu Saaritti gaggeeffamudha. Kolleejjiin Islaamaa Imaan damee Mattuudha. Barattoota waggaa lamaaf advaansii dippiloomaadhaan barsiisaa kan ture guyyaa borii haala ho'aadhaan godina Iluu magaalaa Mattuu hoteela Iluu Saaritti kan eebbisiisu ta'a. ነገ እሁድ 22 2017 ልዩ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ይህም ፕሮግራም ምንድነው ካላችሁ ኢማን ኢስላሚክ ኮሌጅ ለሁለት ዓመት ሲያስተምራቸው የነበረውን ተማሪዎችን ነገ በደማቅ ሁኔታ የተለያዩ ዑለማዎች፣ መሻይኾች፣ ዳዒዎች እንዲሁም ሀገሪቷ ውስጥ አሉ የተባሉ ታላላቅ ሰዎች ባሉበት እንዲሁም የኮሌጁ ፕሬዝዳንትና የማኔጅመንት አባላት ባሉበት ምረቃ ፕሮግራሙን ያካሂዳል። ኑስሞ አልሐምዱሊላህ ረቢን ሂሬ ከነ ኬሰኑ ጎዴ ጆሌ መርሳ ጀልቀባ ኤቢፈመን ኬሳቲ ኢማን ጀቹን ወላሂ ነምኒ አከላዮት ይላሉ ኒ ደንዳ አኩመ መቃሳ ከን ኢማነ ኬኘ ጀቤሱዳ ካዮን ሳዩ ቤኩምሰዳ ኢማን ኢስላማዊ ኮሌጅ ለሁለት ተከታታይ ዓመታት ሲያስተምራቸው የነበሩ ተማሪዎችን በነገው ዕለት በመቱ ከተማ ኢሉስታር አዳራሽ ስለሚያስመርቅ በአካባቢው ያላችሁ ሙስሊሞች ወንድሞች በነገው ዕለት እንድንገናኝ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ኤቢፈማ ኮሌጅ ኢማን በረከናቲ ኮሌጅን ኢስላማ ኢማን በርኖታ ሁንደገለይሰቴ አፋን ኑቲ ደንደኙን አፋን ኑቲ በይኑን አማሪፋንስቴ ኦሮሚፋን ወጎተ ለማ ፊርማችሳ ቱሬ ረመቱረት ማሻአላህ itti gammannaas dhufuu isaatii fi sila kan barbaacha deemnutu asitti nuu dhufe biyyatti manatti nuu dhufe warratti fayyadamuuf baay'ee gaariidha. Kanaaf nuti immoo sirna jala bultii kana magaalaa Mattuutti haala bareedaa haala ho'aadhaaf haala adda ta'een yeroo jalqabaatiif eebbisiisuutaati kan argamu. Godina kana keessa yeroo jalqabaatiif godina Iluu magaalaa Mattuu miidiyaa OIT Oromiyaa Islaamik TV jechuudha. Fageenya kiiloomeetira 600 ol deemuudhaan godina keenya dhufee daawwachuu qofa osoo hin taane nu bira bubbulanii haala sagantaa keenya jala bultiidha haga guyyaa dhuma waraabbii bareedaan nu dabarsuuf nu biratti argamanii jiru. Alhamdulillah guyyaa boru barattoota haga 60 ta'an eebbisiisuudhaaf qophii keenya xumurree jira. Isinis namni ergaa kana dhaggeeffattanii fi argitan hundi sagantaa kana irratti qophooftanii dhuftanii eebba barattoota keenyaa kana akka nu wajjin bareechitan yaamicha isiniif goona. Oromiyaa Islaamik Television OIT Minnesota irraa dhuftanii sagantaa keenya kana ordofuu keessaniif kanallee irratti nu hojjechuu keessaniif galatooma. Miidiyaan keenya Oromiyaa Islaamik Televiziinii baleen keenya Minnesota irraa sagantaan kun akka miidhaguuf fageenya haga kana Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 fagaatu nutti dhufanii sagantaa kana nu wajjin hirmaatanii addunyaaf nu dabarsuuf qophii isaan godhanii bakka kanatti argamanii nu bira dhaabataniif miidiyaa kana hedduu jaallannaa hedduu kabajnaa bira dhaabanna kan keenya nu ulfaadhaa nu kabajamaa jennaanii bakka isaan jiranitti rabbi isaan haa tiksu gufuu fi gufaata isaan jala haa buqqisu jecha irra deebiidhaan Oromiyaa Islaamik Televiziinii haala kana akka nu mijaa'u nu gootan guddaa galatoomas niin jedha. Kanaaf maqaa mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Iluu Abbaaboor akkasumas immoo akka hoogganaa kolleejjii Islaamaa Imaan damee Mattuutti baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Maaliif jennaan karaan keenya kun baay'ee fageenya jechuudha. Oromiyaa Islaamik TV'n kun immoo kana hunda deemee dhufee fageenyi utuu isatti mul'atin karaan utuu isatti mul'atin fageenya kana hunda dhuftanii nu daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa gara fuulduraatti illee isin waliif hojjechuuf baay'ee qophiidha isiniin jechuu barbaanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.